Haatii fi abbaan buddeenaa yakka gudeeddii daa'ima irratti raawwatan murtii du'aatiin adabaman. Magaalaa Dirreedawaatti haadhaaf abbaa buddeenaa ragaa yakka gudeeddii daa'imaa guddattuu irratti raawwatame dhoksuuf wayita yaalan yakka ajjeechaa raawwatan du'aan akka adabaman itti murtaa'ee jira. Adde Annaan abbaa manaa ishee isa duraa wajjin walii kun daa'ima kana fudhattee dhiira biraa wajjin jireenya eegalte. Namni kunis mucaa ishee ganna 11 dirqisiisuudhaan gudeede. Adde Annaanis yakka kana dhoksuuf mucaa ishee hariiroo ijoollee ollaarraa dhorkuudhaan mana barumsaas akka isheen hin deemne ittiste. Mana murtii olaanaa federaalaatti dhaddachi dhimmoota yakkaa ramaddii arfaffaa Dirreedawaa murtoo du'aa kana dabarsuun ibsamee jira. Himatamtoonni Haannaa Bayyanaa fi Biruu Kalamuu jedhaman seera yakkaa mootummaa federaalaa bara 1996 ba'ee keeyyata 32 muraa 1A fi keeyyata 539 muraa A jalatti tumame darbuun yakka kana raawwatan jechuudhaan abbaan alangaa himata 4 irratti dhiyeessee jira. Himatamtoonni kunneen daa'ima umurii waggaa 11 dirqiin gudeedamtee yakka irratti raawwatame dhoksuuf jecha onkololeessa 30 bara 2015 reebuun ajjeesuu isaanii ibsame. Himatamtoonni kunneen daa'ima yakki gudeeddii irratti raawwate akka haadhaa fi abbaatti kunuunsaa fi jaalala kennuu fi osoo qabanu haala suukanneessaa fi garajabina qabuun yakka gudeeddii irratti raawwatame dhoksuuf jecha yakka ajjeechaa cimaa raawwachuu isaaniin himatamaniiru. Shakkamtoonni kunneen dhimmoota ittiin himataman arfaniinu badii raawwachuu isaanii abbaan alangaa ragaa sanadaa fi namaan irratti mirkaneessee jira. Manni murtichaas dhaddacha har'a ooleetiin himatamtoonni du'aan akka adabaman itti murteessee jira. Poolisiin federaalaa ogeessota fayyaa 47 to'annoo jala oolchuun qorachaa jiraachuu beeksise. Poolisiin federaalaa sochii ogeeyyiin fayyaa dhimma miindaa fi faayidaa ilaalchisuun tibbana taasisaa turan hordofe ogeeyyii fayyaa 47 to'annoo jala oolchuudhaan qorachuu eegaluusaa ibsa har'a baaseen beeksisee jira. Akka ibsa poolisiitti ogeeyyonni to'ataman kunneen gaaffii mirgaa ogeeyyiin fayyaa kaasan da'oo godhachuudhaan humnoota biyyattii keessatti jeequmsa uumuuf hojjetan waliin ta'uun lagannaa hojii seeraan alaa geggeessuun damee fayyaa keessatti jeequmsa uumuun lubbuu dhukkubsattootaa balaadhaaf saaxiluudhaan shakkaman. Shakkamtoonni kunneen gaaffii miindaa fi faayidaa ogeeyyiin fayyaa kaasan jala dhokachuudhaan lagannaa seeraan alaa eegalu warri kaanis duula hojii dhaabuu akka taasisan kakaasuun hokkorrii fi jeequmsi akka ka'u taasisuun shakkamanii jedha ibsichi. Shakkamtoonni kunneen dhaabbilee fayyaa garaagaraa keessatti qaamolee hokkora hojii dhaabuu uuman uumuun qaamolee ogeeyyii fayyaa hin taane gaa'onii adii uffisuudhaan mooraa hospitaalaa keessa seenanii jeequmsa akka kaasan godhaniiru jedhe. Dabalataan olola hin taane afarsuudhaan adeemsa tajaajila fayyaa gufachiisuun lubbuu namoota tajaajilli wal'aansaa isaan barbaachisu balaarra buusuudhaan dhaabbilee mootummaa tajaajilli wal'aansaa barnootaa kennamu keessatti adeemsa baruuf barsiisuu danquus kaasee jira. Kana malees waayillan hojii isaanii kabajuun hojii irratti argaman doorsisuus odeeffannoo fi ragaa irratti hundaa'uun shakkamtoota 47 kan adda baasuusaa eeree jira. Ogeeyyiin fayyaa haala naamusni ogummaa fi seerri nayyamneen lubbuu lammiilee du'aaf balaadhaaf saaxiluudhaan hojii dhaabuun warreen kaanis hojii akka dhaaban kakaasuu fi doorsisanii jedha. Kunis gocha yakkaa ta'uu yaadachiisuudhaan warreen kaanis gocha kanarraa akka of qusatan hubachiisuu ibsa isaatiin eeree jira. Poolisiin federaalaa ogeeyyii fayyaa uummataaf seera kabajuun tajaajila kennaa jiraniif eegumsa barbaachisaa kan godhu ta'uu mirkaneessuun qaamolee jeequmsa uumuuf socho'an irratti tarkaanfii seeraa fudhatu cimsee kan itti fufu ta'uus ibsa isaa kanaan beeksisee jira. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaatti argaman kibxata caamsaa 13/2025 irraa kaasee kutaalee tajaajila murtaa'aniin alatti mormii hojii lagannaa geggeessaa turanii jiru. Ogeeyyiin mormicha kan eegalan erga gaaffiin baatii tokkoon dura ministeera fayyaa fi dhaabbilee mootummaa dhimma ilaallatu biratti galfatan deebiin argatiin hafeen boodaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo fi Faannoon gara marii nagaatti dhufuu qabu jedhan Itoophiyaatti ambaasadarri United States Ervin Masingaan. Itoophiyaatti ambaasadara Itoophiyaa kan ta'an Ervin Masingaa walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa dhaabbachuun dursi nageenya uummataaf kennamuu qabaa jedhan. Ibsaarra ganama baaseen gareen hidhachuun Itoophiyaa keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoo fi Faannoon gara marii nagaatti akka deebi'aniif waamicha godhanii jiru. Naannoo Amaaraa keessa kan socho'an hidhattoota Faannoo kaayyoo naga qabeessaaf dhugoomuu danda'u qabaachuun gara marii nagaatti dhufuu qabus jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa yeroo lama Taanzaaniyaatti wal arguudhaan marii nagaa taasisanii jiru. Yeroo sana wal hubannaa gaariin jiraatus waliigalteerra osoo hin ga'iin hafne jedhanii adda ba'an. Mootummaan Ameerikaa kanneen waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa walitti fidan keessaa tokko ture. Marii nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu al takkaan kan xumuramu miti. Marsaa 2-3 ol fudhachuu danda'a. Garuu waan dandeenyu hundaani goona haga nagaan dhufuttis biraa hin hafnu jedhanii ture.
ta'u malee Mike Hammer yeroo turtii hojii isaanii ergama addaa United States gaanfa Afrikaa keessaa xumurachuudhaan ba'anii jiru. Qaamolee lameen marsaa sadaffaaf walitti fiduu hin dandeenye. Addatti waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaa jalqabee ture itti fufuu akka qabu kan waamicha godhee mootummaa Ameerikaa walitti bu'iinsa waggoota 6 waliif biyyicha keessa tureetti xumura gochuu qabu jedhee jira. Itti dabaluun amma yerootti walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa dhaabuun warreen qe'ee isaanirraa buqqaan qe'eetti deebisuun uummataaf dursi kennamuu qabuudha jedhee jira. Ibsa isaa kanaan ijoolleen mana barnootaatti deebi'uu qabu, uummanni tajaajila fayyaa argachuu qabaa jedhe. Maqaa qabsoo hidhannootiin alseerummaa biyyicha keessatti babal'atetti xumurri godhamuu qaba jedhee jira. Amma yerootti nagaaf tasgabbii duukaa buunu ta'uu qaba jedhan Ambaasaadder Masingaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya garee waraana bilisummaa Oromoo kan Sanyii Nagaasaa ajajaa duraanii garichaa zoonii giddugalaa waliin waliigaltee nagaa mallatteessuunsaa kan yaadatamudha. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa onlaayiniin kennamuu fi kompiitarri 80 ol qophaa'aa jiraachuun ibsame. Daayirektarri olaanaan tajaajila madaallii qormaataa barnootaa biyyaalessaa Dr. Isheetuu Kabbadaan Faanaa Miidiyaa Korporeeshinitti akka himanitti barattoota qormaaticha fudhatan 600 fi 800 ol keessaa barattoota 100 fi 50 karaa onlaayinii qoruudhaaf karoorfamee jira. Bara darbee qormaatichi yeroo jalqabaaf karaa onlaayinii kennamuu akka eegale yaadachiisanii rakkoon dhiyeessii kompiitara akka ture himanii jiru. Rakkoo kana furuuf barattoota karaa onlaayinii qormaaticha qoramanii fi kompiitaroonni 80 ol qophaa'aa jiru jedhan. Barattoonni meeshaalee qormaatichaa barbaachisan kan hin dhiyeessine ta'uu eeruudhaan maatiin barattoota isaanii manneen barnootaa dhuunfaatti barsiisan garuu fedhii isaaniin bifa deeggarsaan dhiyeessuu akka danda'an hubachiisanii jiru. Guyyaan qormaatichaa osoo hin ga'in ji'oota 2 dursuun barattoonni shaakala taasisaa akka jiranis dubbatanii jiru. Wayita qormaataa rakkoon adda ciccituu neetwoorkii fi humna ibsaa akka mudannee fi qophiin taasifamaa jiras jedhanii jiru. Barattoonni qormaaticha waraqaan qoraman hundi yuunivarsiitiiwwanitti kan qoraman ta'uu fi barattoonni onlaayinii qoraman ammoo yuunivarsiitiiwwan, manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa, kolleejjiiwwan leenjii fayyaa fi leenjii barsiisotaa akkasumas kolleejjiiwwan teeknikaaf ogummaa keessatti kan fudhatan ta'uu eeranii jiru.